taa'anii waa'ee jireenya namaa akkana mucattiin kun rakkattee fakkeessanii gaafa haasaan na dinqaa jechuudha. Amma dhugaa jiru baruu feetanii dhugaa jirtu baruu feetanii hamachuun barbaachisaa miti hin hamatu. Kijiba jechuudhaaf dara irra keessee sobda jechuudhaaf ummufuraa ol bakka kanatti sheernaa godhaa naa yaama ani kana ati na rakkifte akkas na goote namaa gadi akkana na goote jettee afaan ofiitiin haa dubbattu sheer godhaa fidaafi bilookii jala turte bilookii jala hin baasa mee wantuma amma warri miidiyaa kijibaan alba'aa jiru kana inuma dhageennaa jechuudha ummata وفي سنة تجرين ينقم نتاني كاب جرين يمجتي ثاني مجتي الموت يجتي تنراجع كار ثاني بر إمبي تملي الموت يتاني كاب جانا تجي جراج بچاجرو تمان قدو وانا تمرتز ددچا سدي أفورين هرجاجرو إسنجرو أجتي كاجرتن إمبي تملي نمني لايف يدوم فوفي جراجو وان مجراتي أك إني يوفود أك إني يو كاب جرين يكسر جراج في جراج جرين في جراج جاجر كنما جراتني لكي بلتي تكبر بلتي برا هنجرو يجتن san of makessani taa'u san of makfadha hayyoota irra namoota manguddoota abboota kaleessa keenya darbe irra gaafadha rakkoodhumti jiru gaafii kanatti ta'e maalidha namni akkamitti ji'aan torbanii 15 waa'ee nama tokko deebi'eetuma haasa hin qaanfattanii teessanuwaafu dalagaan qabdanii namitti nasraa jedhanii sannayaama wallahi summa billahi namitti isa yoona irraa hin qabdanii salphisa salphina hamaana biraa qabdiin salphisa namitti san nama keessa asii galchaa dhiisa أنا اللي كيسي بيك أنا تبي جهنا وجين توره ركوا إذا نمو قدين زارا زارا فاني يصير ركوا براتي بقولات غير لافون نمو أجندة ده في غير لافون بيتن غير لافون أجندة هو يسانع نابوته يافته تسينن إما برانك هم بيك أصلي تبيك وان أسيتا أما جروفي يصير نما كمية كتاتة لهم بيك غير لافون شريف قول media dhageetti gurra ofii dhageeffachuuf godha namoonni biraa wallaalaaf godha hin beeka namoonni biraa amma ijoolleen warri koomenti wallaalaafi waan uumame kun irraa quban qaban waan ani sokkonee gadi sii dhibe baasteerta sii galee waan ani namaa gadi sii godhee minaamin akkasitti laala warri koomenti quban qabu waan ta'eef waan ofiisiitti fiidee nama daam dalagattee jiraataa jirtu itti fakkaata no fida umufraa ol sheer godha warri amma boottaniif kuni fida reedisi barbaadadhaani fida gasti kiyara sente haasoftume wanta mi rakkina ofii haa himattu mi anaa isii beelessi anaa isii dheebessi anaa isii waan wayii isirratti godhe na godhe jettee haa dubbattu tilmaama keessan jilmaa cunuunfattanii akkanatti akka ballaa korma ballaa arrabumaaf fiiguu bicha zambiina irraa dhiqataa artanan I don't care arrabni keessan takkana naarsinan zambiina irraa dhiqataa artanan wallahi wabillaahi immoo arraba zulmi isin zulmaar takkana yoo ani isin dhiisa rabbi isin dhiisin maaliif jennaan natti darbitan ani waa takka isin irraa quban qabu anamma miidiyaa kana harka dhiise bubbula amma ribaa giseen ka'u girgirriin miidiyaa likkiin qabu maraat ayyaana wayii qabdanii wannan wayii ka amataan isinitti ka'u jinni amataan torban ji'aan duraan amataan amma ji'aan isinitti deebi'ee jiran kana kijibaa fi dara osoo addan baafanne jiruunfataniitu magaafa nama abaaruu fi ganna dinkaan amma mee eessa dhaqa warrummaan amma akkasitti iyyaa ture sun amma mee maan dubban mee wannuma ta'ame wayii maan hin gaafanne kan na ajaa'ibe bakkana rakkoo jiru argitanii rakkoo jiru hin dheessan bakka inni jirtu bakka maalii malee bakka harka dhaaniif bakka dibbee tufaniif malee namni bakka haqaan dheessa dhugaan barbaadan dhugaa baruun barbaadan mee laalaa jiran mee laalaa wallaahi wabilla namni dhugaa barbaadu hin jiru mee namni yoo dhugaa barbaadde kottu dhugaa keessatti asimat dhugaa bakka ani jirutti bakka na duuba lalalala jechuu miti na duuba akka saree waccuu miti ani gaala warri na jalaa waccuu immoo sareedha ani ma deema isin na jalaa waccuun keessa hin oolu gaalli deemsa isaatti fuufa saree waccuu isin dhiiftu jechuudha warri dalagaa hin qabne warri teettetumaan waa'ee manamaa halkanii guyyaa hamattu foon kiyya nyaataa ooltu argite ima hojjitan mee eessaree koottatii bakka hayni jiru dubbadha eessa mee hayni isin qabdan eessa hayni isin umufraa'ol illee na yaama isiniin jedheerame umufraa'ol reediin bakka kanatti balleesse hin dhaqin jedhan yoona amma hin dhaqin waan himattuun qabu
maal jedhe ofiitiin hin jiraanne isii jiraachisaa jira amante amanuu baatte mana bishaan lagaa fakkaatutti kireesse bishaan irraa kaffale uffata itti bite kiraa irraa kaffale harkatti lakkaa'ee kenneefi itti bashannanaa jedheeni akka nugusaatti isii jiraachisaa jira wal dhiisee jechuudha bultiin teenna gargar osoo baatee jirtu akka nugusaatti isii jiraachisaa jira anummaan isin arrabsaa jirtan kun isin ammas afaan banuu malee waa tokko gootaniif hin beektan homallee gochaaf hin jirtan afaan maraachaa jirtan malee lafa duwwatti maraachaa jirtan kijibaan lafa guutaa jirtan sobdanii fooloorii keessan itti baay'ifataa jirtan isirratti muudii qabataa jirtan waan isin taatan seetanii wallaahi wabillahi isin ammas afaan keessan bana isin bilaashuma afaan keessan banuu malee waa takkaafuu hin gootaniif isinlee waan gootan anallee waan hin gootan bilaasha isii maraachaa jirtan yiliq maali jira akkas taate obsitee dabarsaa jirta maali akka nama waa godhaafi jiru koomentiin kee isii jiraachisaa jira ka afaan banuun kee wasakni afaan keetti isii jiraachisaa jira ka osoo torbee takka ani lakki kiraa kabalu lakki masruufa ilmooti sanaa hin kennu jedheeni maqaa isiin kaafta jechuudha kijibdanii amma dibbee rukuttaniif dibbee isin rukuttaniif sun dhugaa itti fakkaate sillee dhugaa itti fakkaate afaanii hin dubbattu gastii nama afaan banuu keessa calliftee teetti afaanii hin dubbattu kana ta'e san teettee hin dubbattu hin calli maal dubbattire waan dubbattutti hin jirre kanaaf calliftee teetti sinii galee mee rabbuma sodaadhati namnummaan lafuma duwwatti akka ani masruufa sanuu itti cakkaneetini waa kana san hin jenneef wannan nu jechaa jirti isitti karaa na jabeessuu barbaadaa jiran dirqamaan akka ani ilmooti yarraa fagaadhuuf ani bar isin amma afaan bantan kana ilmooti sa'a isin qabinaan jettetti qabataa sa'a na bira dhufetti na bira taa'ee na bira bubulee na bira oolee tabsiifadhee jiraachifachaa jira akka ilmoo nugusaatti barsiifachaa jira laal mana barumsaa afaan ingilizii malee hin beeku mucaan kiyya amma amantee amanuu baatte afaan oromoo caalaa afaan ingilizii haasaa mucaan kiyya maaliif mana barumsaa guyyaa takka akka hin hafnetti irraa kaffalee faranjii fi naayijeeriyaan barsiifachaa jiraan obboleessa kiyya atii miti kanaa barsiisaa jiru atii miti kan naa jiraachisaa jiru anuma afaan banaa jirtu kanatu jiraachisaa jira isiidhaa fi ilmooti jallee atammallee teettetuma afaan kee haqqisuu malee waa takkan gootu ilmoon tee biyyatti yoona amma namittiin asraa jedhaniin taasii teettee afaan bantu ilmoon isii barumsa malee jiraachaa jirte ani immoo isi waa'ee kiyyaa goftaan asii ilmooti afaan faranjiitiin biyya faranjiin naa deemtee barsiifataa wallahi wabillahi firoon kiyya ingiliffa malee afaan oromoo sirriitti hin beeku afaan ingilizii haasa anaa fi haadhanuu walii galuu hin danda'u afaan maaliif barsiifachaa jira halkanii guyyaa akadamii keessaan bahu ayfaadii ilmoon nama hin qabne qabdi bakka bashannanaa ganda keessa deemtee bashannantu bakka gaarii deemtee kaardii qabdi kaardii ittiin bashannantu qabdi la kaardii si garsiisa akka kaardii baankii gartee eessa goe kaardii san kaardii akka kaardii baankiitti argite seeftiidhaan bashannansiifadha ati garuu asumarraa afaan itti banaa jirta malee waa takka gochaa hin jirtu jechuudha naa yaami firaa olima naa yaamtan isin eessa jirti mee oy gastii keessa barbaada mee kanannatti goddolee santunatti goddolee warra miidiyaa akkas ta'ee haa jedhu ilillii yookaan lakkoofta qubarase yoo jiraattas jira yoo dhugumaatis ajandaan barbaan yoo dhuguma argita wanti deemamaa jiru kuni yookaan dhugaa kee ta'e yookaan dhara ta'e barreeffatu maaliif dubbiin dhara kaa namni bakka kaan dheessa mee eessa warra ammaa yookaan afaan banu sun eessa jira hin jiru meera jiran eessa namni takka wacci sareen takka siala wiccechaan jirtu kijiba akka ta'e asirraa bartaa jechuudha waan hin fakkaanne fakkeessite kijiba gaafa ta'e asirraa barta warreen arrabsitan kun deemaa fi daagaa jira mee eessadha hayni isin nu arrabsiiftaniif sun mee eessa wanti isin cubbutti nu galchitaniif sun jedhaatin yaamaa kaame bargaa fi tokkotu hin jirre jarana wannummaan tokko hin jiru kijiba malee wallaahi summa rabbii 90% dhibba keessaa dhibbi waan kijibaa malee wannummaan dhugaan takka mee hin jirtu mee nama tokko naa fi daagaa mee rakkina wayiitu jira rakkina akkanaatu jira rakkina san siso baa jira ka jedhu namuma warruma taa'ee mormusaa irra nama tokko
tokko naan fidani hin dheessa namni bakka maaliif girri barbaada isiniin jedhe wanni isin baruu qabdan ka asillee iyyuu ka achillee iyyuu ka achillee iyyuu jaalala isiitiif miti jaalala umufiraa oliif miti jaalala reeditiif miti dantaa mataa ofiitiif dantaa baay'ina namni isaan hordofu fooloworiitiif garuu immoo dantaa keessan kana keessatti ilmooti janarraa miidhaa jirtan isiin akka ilmoo ofiin guddifanne gochaa jirtan maraachanii jirtan isimmaan sun anammoo garaana jabeessaa jirtan maaliif ani intaloota na ofii kiyya qullaa deemee achitti osoo adda baanee jirru akka nugusaatti deemi dalagadhu jechuun hin wallaallan deemi dalagadhu akka namaatti jiraadhu jechuun hin wallaalle baran kaleessa hojii nyaanne hojii dhuyne har'a jireenya baqaa keessatti argite hireen adda nu baastullee namaa gadi ta'uu qabdu de namaa olitti sii jiraachisaa jiran ilmi namaa akka horiitti mana warra kireeffatee nama 10 hin gala kophaa isii jiraachisaa jiran kophaa isii mana guutuu appaartaamaa guutuu kireessefi appaartaamaan biyya kanatti birrii meeqa akka ta'e hin beektan fooqii guutuu jechuudha mana kifilii 2 ka qabu saalonii ka qabu mana fincaanii ka qabu mana seeftii qabu har'a garuu ofii isiitti hoolayyiin jechuudha mana citaa raammoo keessa warra tuulamtee akka hoolatitti jiraata waa'ee nama seeftiin jiraataa jiru rakkattee dhiyaasa situ rakkoo keessa jira obboleetti rakkoo ta'e keessa bayi situ rakkoo keessa jira bayi rakkoo keessa ofii keetti rakkoo keessa jetti rakkoo nama biraa haasofta kana rakkoon mana viillaa fi algaa siree jireenya keessatti ati rafteen beekne raffisaa jira ana bar kana ka gochaa jiru siibiti ana bar deem mana kee nu garsiisi jedhaani dhaqaatiniin mana eenyu keessa jiraanne keessa sii ka jiraachisaa jiru ana si miti obboleesso ana argaa jirtu kana ilaa ammaatti miirre dhugaan keessarre mii namnummaan dhugaa keessanii mu tokkochi maan dhufne maa kophatti mana banatee iyya asirratti anatti ni mu fuulatti meejarana kanuma naa hima hin jiru bar dhugama san dhabe bar isinillee dhugaan maaliif dhugaan barbaanne re dhugaa wanti isin hin barbaanneef maal girriin hin qabbanaa'oo dhugaa bartan isin gale girriin wanyi lolli waraan bana wallahi laayju isi dambaye isin daba qabdi daba isin daba qabdi dabdi isin qabdu maa inni yookan wani taame kun dhugaan jettuun yookan dharan jettuun calliftee maaliif gurra barbaaddi ta'ee hin jaanjeensan ta'ee dhara qabdi ta'ee isii fi rabbitu beeka dhugaa jiruun dubbattu bar rakkinni isii kana akkana ta'ee akkanatti miidhamee dhugama ofii sanillee yookaan hin dubbattu yookaan lakki jara keenna dubbiin tun dharaa dhiisaa ka jedhulle hin dubbattu mee amma akkamitti duuba akkamitti ta'am namni asii baqataa jiru namni asii dhiyeessaa jiru dhugaa ofiillee baruun barbaanne akkamitti dhugaa itti himnaaf dhugaa galchinaaf mee kanuma naa hima mee dhugaa isinitti matteen jiraam warruma amma hunda caalaa warra na arrabsu ammaan ayyaamne dhiisi ka isii rakkoon qabu isii dhamaastanii jirtanii dhamaatee waan dubbattu wallaaltee dhiigale calliftee taa'aa jirti warra na arrabsu warra amma akka namittiin asraa'aniin dullattiisan isii fi gara laafoo gannii jedhaniin takkallee namittii gannii jedhaniin takka suudii kana dhugama qabdu san mee namnummaan irraa bartan maa asii anatti naasufte kijibdaniitiin gamana banattanii akka harree haalale maqaadhaaf namittii nama dheengadda gaa'eedha waraana sun biyya faranjii jirta deemte dalagaa keen dalagattu akkamitti akka ati jiraataa jirtu akkam amma hunda naasa'u yoo narraa dhoorgitan narraa dhoorga yoo narraa dhoorgu baattan anatu ofirraa dhoorga namittiisa nama keessa isii galchee ofirraa dhoorga moo dhoorgula isinitti madda namatti matan ani ilmoo safuuf adabaan guddatteedha namittiin asraasan
shira isin dem turanatu bega gize baay'ee waan baay'ee jetteeni ani sagalee waraabadheera mufraawlu nattimte takkana godhe naan jette namittiin tun naan jette natti dubbatteerta sagalee isillee qaba namittiisan yoo qabattan qabadha yoo hin qabanne akka oromootis ta'e akka itti dhiyaattanitti dhaaba hin dhaabdan taanan xiqqeenya isiitiin gadi ba'an xiqqeenya isii namitti safuun beeku namitti haala hin qabne ka argitee miiran masa kamtu miira san keessa baay'ee nan si keessa qabbaneessa miira san of keessa qabbaneessa di dubbii kakaafti gisee baay'ee amma durallee isitu mucattii nagaan taa'aa ture ibiddetti gosee maraachanii ture mucattii nagaan teettu beeyti mufraawli isiin maal akka taate nama akkamii akka taate isiin nama akkamii akka taate kaleessan beeyti waan ofii isiitti amman dubbadhu wallahi amman dubbadhu kan afaanii bahe afaanitti na deebi'u amman dubbadhu garuu amma warra gaafii qabanirraa gaafii qeebaluu barbaada karaa nagayaatiin kijiba dhiisanii inni dhumarra isinii jechuu barbaadu tokko inda gadhe sorry inni jechuu barbaadu maa inni jireenyi tokko erga itti seename maaf jiraatamaa akka jedhu tokkotu deema maaf suuraan nuti gadhiifama maaf viidiyoo obboleettii koo namni tokko bultii keessa gaafa seene bultii san ormatu si hoogganaa akkasitti fakkaatetti hoogganamta anaafi amma si dunaan jaarsaf jaartii ta'uu haala duniyaa isintu bare ofii barattani erga bartanii mootummaa akkana wajji goota maa akkas maal jechuudha kun mee maal jechuudha gaafii akkamiiti kun umufraa wal akkanaafisii waliin jirruun beeytu maal dhokadhee jiraachaa jira akka anaafisii wajji bulaa jirruun beeytu akka anaafisii wajji bashannanaa jirruun beeytu hin beeyti duuba isin maaltu isin cinqe isin beeyti yoo kana ta'ee jechaa hin jirtu isin maaltu isin cinqeeti anamma fakkeenyaaf isin gabbaatee osoo heerumte maa heerumte dhee gabbayeen booyaan barnaa ajaa'ibdanii akkamitti isin heerumte jedheetin inni mimmaan gadi harcaasamoo akkam bar dhugama isin boottaniif wallaaleyan wallahi billahi battam ko namat garmuñ baay'ee tokko da dhibaa jiraan gaabii qofa barbaada amma nagorsuu maal isin irraan barbaadu rakkoon ta'ame kana atti rakkoo kanarraa quba qabda jettanii nama nagaafatu qofa barbaada nama tokkoon isin galcha jecha lama sadi qofa naa deebistanii nagaafattanii ani isin deebisa mee dabsu ani isin waan feetan gootan malee haqa jiru hin dabsu jechuudha amma maaltu jira tasgabboofnetu magama ajandaatti seenne maaltu jira kan dhugaa rabbii jalqaba irratti warri miidiyaa kuni nama akkamtu miidiyaa fayyadama kan jedhu na cinqa maalinni wanni tokko gaafa ka'u isanii akka ibiddaatti taasaan guyyaa muraasa booda hin dagatan guyyaa muraasa booda itti deebi'an miiran deemanii jechuudha maaltu miiran deemamu gaafa ani waan wayii suuraa wayii yookaan profaayilii wayii ani jijjiiradhu ajandaan kun bifu maariyaan ka'a maali jedhee gaafa taa'ee ilaalu na ajaa'ibee jechuudha namni tokko jireenya wayii keessa ture jireenya sun akka tasaa walii galamuu dhabee jireenya san yoo bultii san diigee yookaan bultii sun adda baate bakka deebi'ee jireenya biraa hin jiraatamu jechuudha bakka ima hafaa namni sun taa'eetuma hafaa laayifii biraa keessan galu tokko gaafidha kun gaafidha ofuma keessaniif gaafadha namni tokko amma dura jaartii fuudhee yoo jaartii san dhiise sana booda akka jireenya hin dhaaba jechuudha kun gaafidha gaafii isin gaafadha hin dhaaba jechuudha takka lammaffaa ergamootu jireenya biraa keessa galee namni tokko dirqama akka namni godhi jedheen qofa godhee jiraachuu qaba akkas naa godhi akkatti naa deemi yoo suuraa kaatu akkatti naa gahi yoo nyaata akkatti nyaadhu yoo deemtu akkatti naa deemi yoo maal jettu akkatti naa deemi jedhama qabadda
dhugaa isinii hima. Lammaffaa waa'ee jireenya ani keessa jiruutii fi waa'ee haadha ilma. Wanna isin haasoftan kun tokkochi irraa quban qabdan tilmaamuma rabbii kana haasa'u malee tokkochi irraa quban qabdan. Namni gariin maal jedha? Haadha ilmoo wajjin gatee rakkataa jirti maali jechaa jirti? Rakkataa jirti. Situ kiraarraa kafalaa jira. Situ ilmooti achitti sarrafaa jira brother, sister. Teettee miidiyaa kanarratti mucattii maraachuu malee inumaayyuu wanni isin bu'aan isiidhaaf gootan mucattii tasgabbooftee jireenya fi jiraataa mucattii nagaan teetteetiin jiraachaa jirtu. Teettanii ibidda jalaa itti shiddanii maraachaa jirtanii bar maraachaa jirtanii waan gaarii gochaa fi jirtanii isiniif fakkaatami maraachuu jirtan mucattii nagaa ofii isiitti jireenya ofii ilmoo ofii guddifataa jirtu. Jeeqamtu dhuunfaa ofiitti jeeqamaa jirtu maraachitanii ofitti makaa jirtan akkasiin maraatteetiin sarara keessaa baatu akkasiin adabatteen teenne gochaa jirtan. Dhugaan isinii himaan mee laayivii banatte akkati teettati jarri kun akkas na godhee maaloo jettee jirti. Lakki kiraa manaa naa kafaluu dide reedinii masruufa naa kennuu dide ilmoo kiyya narratti darbee na harkaa dubbisuu dide isiniin jettee jirti. Barkana ajaa'ibe kanaan yoo isin akkas jettee jiraatte ragaa keessa fidadha. Anis ragaan qaba akkamitti akkasii jiraachisaa jiru. Eenyu olitti akkasii jiraachisaa jiru ragaa qaba. Namni wal dhiisee wal jiraachisu hin jiru garuu ani akkasitti jira. Ilaa ammaa kanaatti wal dhiifnee anaaf isin nikaa walirraa hiina wanti isin hubatuu qabdan namni garii yeroo baay'ee umuufira olii fi jaartii ta'e jata kallaalii warra jettaniif deebii gabaabdu nan irraanfadhe yeroo baay'ee. Kanaaf umuufira ol akkuma yeroo isin beektanii san dura karaan shari'aatiin gargar baanee